raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kamisa fulbaana bultii 5 bara 2019ti. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo oolmaa bultiin sannagaa kan nagaa san fuudhee ana xiiqee dhugaasaati. Qormaatii tokko bahee jedhee mootummaan ergii itti amane waajjirri barnootaa ministeerri barnootaa ergii itti amane qormaanni kun gosa sadii bahe osoo hin taane gosa barnoota hundaa akka ba'ee kun dhugaa nama jalaa dhokotu miti jira. Qormaatni kun akkamittiin bahee eenyutu gaazee ergii kun qoratamee bira ka'ee booddee murtiin ergiitti kenname murtiin gara sanatti deebi'uu qaba. Yakki hojjetame utuu lafa jiru eenyu akka baase murtoota qoratuun gahin qormaata barattootaa haquun ammas yakka biraadha. Lixa Oromiyaa kanaa keessumaa wallaggoota arfanirraa dararaan jiru baay'ee cimaadha. Akkasumas miseensi raayyaa ittisa biyyaa baay'inaanii gara lixa Oromiyaa kanatti bobba'anii jiru. Kun immoo maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun kan isaan bobba'anii jiru. Sababii sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoof qabaniyyuu malee gara sakatta'insa kanaatti utuu hin seenin uummata magaalaas ta'e ganda baadiyyaa keessa jiran hundumaa olii deddeemanii tarkaanfii hamaa ijoollee irratti namoota gurguddaa irratti akkasumas dubartootaa fi ijoollee durbaa irratti gudeeddii hamaa saamicha qarshii moobaayilii horii namaa rasaasaan dha'anii ajjeesuu reebicha jidhaa dararaan hamma kana jedhamee himuu hin dandeenyedha kan uummata kanarra ga'aa jiru. Sagaleeleen walitti wal duraa duuba isin dhageessifne lamaan kan jalqabaa kan barsiisan Yuunivarsiitii Finfinnee dhimma murtii ministeerri barnootaa Impaayera Itiyoophiyaadhaa qabxii seensa Yuunivarsiitii kan barattoota kutaa 12 halanaa fi murtii ministeerri barnoota Impaayeritti guyyaa kaleessaa kenne ilaalchifnee murtiin kun ija ogummaatiin akkamittiin ilaalama murtii qajeelaadhaa dursa silaa wanti godhamuu qabu maal ture ka jedhu irratti yaada isaan nuuf qodanii fi tarkaanfii abbaan torbee basaasaa yeroo dheeraa fi waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroof qarree Oromoo dabarsee kennaa ture irratti lixa Oromiyaa Maccaa magaalaa Gimbii keessatti aleele ilaalchisee kan Oromtichi magaalaa Gimbii nuuf kenne keessaa seensaaf kan fudhatamedha. Kunis sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti kan isiniif dhiyaatu yoo ta'u dabalataanis gara lixa Oromiyaa Maccaa hona Qondaalaatti bilbiluun haala Oromoonni hona saniif naannoo sanaa keessa jiran kan Oromtichi Maccaa hona Qondaalaa irraa nutti himes kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtiin keessan haga dhumaatti nu faana ta'u jechaa jalqaba irratti dhimma ibsaa fi murtii ministeerri barnootaa Impaayera Itiyoophiyaadhaa waa'ee qormaata atamee fi akkaataa itti barattoota qormaata biyyoolessaa barana fudhatan calalanii yuunivarsiitii galchuu fi karoorfatan irratti kenne ilaalchisuun murtichi ija ogummaan attamitti ilaalama kan jedhu irratti yaada barsiisaan yuunivarsiitii Finfinnee nuuf kennan isin dhageessisuun sagantaa keenya aanfannaa. Turtiin keessan haga dhumaatti nu faana ta'uuf kan sana hawwatu ana xiiqii dhugaasaaf ulaalaa suur sagalee raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa Mo'aabuu Baatii nu faana tura.
Qormaanni biyyoolessaa seensa yuunivarsiitii Kakutaa 12 naannoo Kabiraa keessatti barattoonni qormaata isaa akkasumas deebii isaa argatanii qabxii olaanaa fidaniiru. Kan naannoo Kabiraadhaa immoo miidhamaniiru kan jedhutu ture. Amma immoo murtiin murtaa'eera. Murtiin sunis barnoota irra gara duraa fudhatan isaan akka isaan madaalaman kan jedhutu jira. Isa sana akkamittiin ilaaltanii akka barsiisaatti akka ogeessaatti madaalli sun maal isinitti fakkaata? Dhiibbaa yookaan miidhaa innis qabaachuu danda'a barattoota Oromoo irratti? Isa kanarratti yaada keessan akka nuu qooddaniifan isinii bilbilee. Ayyee ulfaadhu akkuma beekamu qormaanni biyyoolessaa 12ffaa biyyattii keessatti beekumsa guddaa akka uumaa jiru beekamaadha. Garuu akka barsiisaa tokkootti yeroon ilaalutti qormaanni haqame kuni maaliif haqame? Qormaanni haqame kun immoo akkamittiin bahee kenname? Amma immoo akkamittiin haqame? Ta'ullee Oromiyaa keessatti kan ba'e jedhame tokko hin nageenye qormaanni bakka biraa naannoo Amaaraatti ba'ee kennamee jiru kun jira. Ergi kennamee qabxii olaanaa kan fideen naannoo Amaaraati. Oromiyaa keessatti stiil hanga ammaatti barataan tokko darbe jedhamee probabilitii ittiin haasofnu tokko hin qabnu nuti dhugama dubbachuufi kun dhiibbaa waan jedhamee godhameedha. Egaa ibsi amma ba'e kun barnoota irra gara duraa jiran barnoota baayoloojii fi barnoota kan biraa tokko sanaan akka qabxiin isaanii ilaalamee sanarratti hundaa'ee akka isaan murtiin barnoota sadarkaa olaanaaf qaqqabanii fi hin qaqqabne akka ta'ettidha kan dubbatame. Haa ta'uuti barattoonni Oromoodhaa gosa barnootaa warra jalaa afanitti qabxii guddaa qaban. Kan immoo gosa barnootaa filaman lamaan sanatti qabanii hin miidhamu. Warra duraan hataniif ammoo miidhaas hin qabu. Ammas deemee barattoota naannoo Oromiyaa fi kan naannolee kan biroo irratti dhiibbaa qabaachisuudha malee warra hate waan miidhu hin qabu. Waan jedhutu ka'aa ture miidiyaa garaagaraa irratti barattoonnis yeroo gaaffii gaafataman kan isaan deebisan kanuma. Mee isin maal jettu kanarratti barsiisa? Kan akka ogeessa tokkotti kan asiin himu qormaati biyyoolessaa tokko akkamittiin baheedha. Ergi bahee kenname gosa qormaata sadii bichaatu bahee osoo hin taane qormaati marti baheera kan jedhamudha. Akka ogeessa tokkotti kan murteessu baheera gosa sadiitu bahee gosa lamatu bahee kan jedhamu akka kootti ideoloojii mataa kiyyaanii kan hojjetamu miti. Qormaati tokko erga bahee baheera jedhama bakka. Ergi bahee baheera. Ergi bahee immoo naannoleen kan biraa fayyadamoo ta'aniiru. Garuu naannoon Oromiyaa ammallee dabalamuu baates rakkina guddaa keessaa fi gara barnoota olaanaa yookaan yuunivarsiitii seenuun akka hin dandeenye ammas waama beekamaa jirudha. Qormaanni tokko qormaata biyyoolessaa ta'ee akkamittiin ba'a? Ergi bahee immoo murtoon isaa maalidha? Eenyu akka baase murtoo tokko irratti hin gahin gosa barnoota haquun ammas furmaata waan fidamatti hin fakkaatu. Qormaata sana eenyu akka baase? Nama qormaata sana baasee immoo murtii akkamitti irra ga'ame kan jedhu anaaf gaaffiidha. Murtiin kun osoo hin argamin murtii sana murteessuun akka kiyyatti akka ogeessa tokkootti fudhatama kan hin qabne jedhee yaada. Namni qormaata baase kun eenyudha? Erga bahee immoo murtii akkamiin fudhatameera? Mootummaan murtiin murteesse murtii fatanaa haquu yookaan qormaata haquuti malee fatanaa eenyu akka baasee inni baase kun immoo beekamee murtii akkamii akka fudhatame tokko wanta tokko hin jiru. Ammayyuu gara kabiraatti kan deemaa jirudha. Ammas wantichi wanta sobaa waan ta'eef waan fudhatama qabu miti. Kan akka ogeessa tokkotti kan argisiisan. Ulfaadhaa kan inni hubadhe jalqaba qorumsa kana haquu yookaan ammoo isa kanarratti murtii kennuu dura qorumsa sana qaama atee baasee baranii erga sun adda ba'ee beekamee seeratti dhiyaatee adaba isaaf barbaachisu fudhatee booda immoo dhimma qormaataa irratti dubbatu yoonii guutuutti haqamee qorumsi kabiraatu baatee ba'u yookaan ammoo waan ol madaalaatu itti deemamuu qaba malee ammayyuu silaa bakka murtiin itti kennamuu qabu dhiisaniitu bakka biraadha waan biraa soqaa jiru. Yaada akkasiitiin kan isin kaaftan barsiisa. Kanan siin jedha. Qormaatni kun akkamittiin bahee eenyutu baase? Ergi kun qoratamee bira ga'ee booddee murtiin ergitti kenname murtiin gara sanatti deebi'uu qaba. Yakki hojjetame utuu lafa jiru waan biraa irratti murteessuun yaada fudhatama hin qabnedha. Ammas taanaan jechuudha. Qormaati tokko bahee jedhee mootummaan ergi itti amane waajjirri barnootaa ministeerri barnootaa ergi itti amane qormaanni kun gosa sadii bahe osoo hin taane gosa barnoota hundaa akka bahee kun dhugaa nama jalaa dhokatu miti beera. Ammas taanaan murtiin kun murtii falaasama mootummaan ofiin falaasame waan ta'eef dhugaama dubbachuu fi murtii sirrii miti. Qaama qormaata kana baasee fi murtii oturra hin gahin qormaata barattootaa haquun ammas yakka biraadha akka ilaalcha biyyatti.
qormaata seensa yuunivarsiitii kan kutaa 12 baranaa irratti ibsa ministeerri barnootaa Impaayera Itiyoophiyaa kenne ilaalchisuun yaada hayyuun Oromoo kan yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa ta'an nuuf kennan kan isin dhageessifnedha. Kanatti aansuudhaan ammoo gara lixa Oromiyaa Maccaa Hona Gimbii magaalaa Gimbiitti bilbiluun tarkaanfii abbaan torbee tibba kana basaasaa mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaadhaa obbo Qeerroof Qarree Oromoo akkasumas uummata Oromoo adamsee ajjeesaaf ajjeesisaa mana hidhaatti guursisaa ture irratti fudhate ilaalchisuun kan Oromtichi magaalaa Gimbii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti hime isin dhageessifnaa. Ammas turtiin keessa nagadhumaatti nu faanaa ta'uun afeerraa keenya. Lixa Oromiyaa kana keessumaa wallaggoota arfanirraa dararaan jiru baay'ee cimaadha. Akkasumas miseensi raayyaa ittisa biyyaa baay'inaanii gara lixa Oromiyaa kanatti bobba'anii jiru. Kun immoo maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun kan isaan bobba'anii sababii sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo habaanii malee sodaa ofiif qabaniif jecha gara sakatta'insa kanaatti utuu hin seenin waraana bilisummaa Oromoo ofirratti sodaachuudhaan uummata magaalaas ta'e ganda baadiyyaa keessa jiran hundumaa olii gad deemanii tarkaanfii hamaa ijoollee irratti namoota gurguddaa irratti akkasumas dubartootaaf ijoollee durbaa irratti gudeeddii hamaa saamicha qarshii moobaayilii horii namaa rasaasaan dha'anii ajjeesuu reebicha hidhaa wantoota hamma kana jedhamee siif himuu hin dandeenyedha kan uummata kana irratti dararaa cimaan irra ga'aa jiru. Akkasumas waraana bilisummaa Oromoo qallabdu yookaan nyaata laattuuf jechuudhaan uummanni qotee bulaan keenyas ta'e hojjetaan akkasumas abbootiin qabeenyaa baay'een isaanii hidhaa jiru. Kan hidhaadhaa ba'aa jiru xiqqoo namoota qabeenyaa qabanidha. Isaan birrii 10,000, 15,000, 20,000 harkaa fuudhaniiti callisanii walaba baateetta jedhanii geessu. Kanaachi namoonni qarshii ga'aa of harkaa hin qabaanne hundinuu miidhamaa jira. Kun immoo uummata keenya irratti dararaa cimaa ta'ee hammana kan hin jedhamne ijoollee qeerroon yeroo ammaa mana jiru ganna kanaa jechaadha. Ijoollee barattoota yuunivarsiitii isaaniyyuu IB yuunivarsiitiidhaa baratan baatanii deemu. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti immoo qeerroon tokko ga'ee qabatee yuunivarsiitii haa turuyyuu malee qabamee hidhaatti darbatamaa jira. Kanaaf ijoollee qeerroo abbootiin warri kaan baqatanii bosona jiru. Warri immoo mana ta'an baay'een isaanii qabamanii dararaa hamaa keessa jiru. Gama biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoos immoo tarkaanfii fudhataatti jira. Toleegaa ulfaadha Oromticha Maccaa kan lixa Oromiyaadhaa mee amma tarkaanfii oboon dhiyeenya kana fudhataa jiru akka jedhamutti raayyaa ittisa biyyaa danuudha kan inni aleele jedhama. Gama obootiinis kan wareegame namoonni muraasni akka jiranidha kan odeeffamu. Mee waan quba qabdu kanas nuu kaasi. Kallattii Qelleem Wallaggaatiin naannaa Dejii, Gidaamii, Garjeeta, Anfilloo jedhamu kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii babbareedaa fudhataa jira. Isaan sakatta'insaaf deema jedhanii kallattii isaan deeman irratti oboon dursee eeggachuudhaan tarkaanfii hamaa irratti fudhataa jira. Har'uma mataasaa kamis har'aayii jechaadha gara ganamaa naannoo Garjeetaatti waraanni bilisummaa Oromoo miseensota raayyaa ittisa biyyaa baay'ee tarkaanfii hamaa irratti fudhatee jechaadha. Akkasumas guyyaa kaleessa dheengaddaas tarkaanfii hamaa irratti fudhataa jira. Akkasumas immoo duraan miseensa kora bittinneessaa Oromiyaa kan ture achii ergama raawwachuuf jecha waan akka qabsootti seenuutti sharrii xaxuudhaan waraana bilisummaa Oromootti makatee leenji'ee waraana hidhatee waraana bilisummaa Oromoo duukaa bosona keessa kan ture. Sana booda yeroo darbee jaarsolii abbootii gadaa itti erguudhaan araara jedhanii waraana bilisummaa Oromoo kamni ta'e deebi'ee ijoollee qeerroos warra leenjii deebisan keessa waraana bilisummaa Oromoo ababbalee akkasumas ijoollee qeerroo baay'ee qabsiisaa kan ture tokko guyyaa facaasaa dheengaddaa rasaasa abbaa torbeetiin galaatatamee jira. Hayyee. Namichi kun dursaa miseensa kora bittinneessaa Oromiyaa ture. Achiin waraana bilisummaa Oromootti qabsaa'aa fakkaatee makatee zoonii lixaa irratti leenjii fudhatee achi waraana bilisummaa Oromoo ta'ee ba'ee kallattii adda addaa waraana bilisummaa Oromoo duukaa deemee tarkaanfii fudhataa ture. Isaanumaa wajjin yerooma waraana sana keessa ture immoo ijoollee qeerroo galaa geessaniif deeggarsa adda addaa godhaniif achi keessa taa'ee qaama mootummaatiif eeruu kennuudhaan ijoollee qeerroo baay'ee qabsiisee ture. Kana booda yeroo abbootiin gadaa fi Jawaarii fi Baqqaleen dhimma jaarsummaatiif kallattii lixa Oromiyaatti bobba'an sana
isaanii wajjin walii galuudhaan harka kennee waraana muraasaa fi ijoollee qeerroo fudhatee akka nama waraana bilisummaa Oromoo ta'eetti araara fakkeessuudhaan galee xoolleetti leenjii ji'a lamaa fudhatee amma isa leenjii xoollee immoo waraana raayyaa ittisa biyyaa wajjin meeshaa isnaayiperii qabatee sirii irra taa'ee magaalaa Biilaa Najjoo Gimbii keessa deemaa ture. Hayyee. Kallattii waraanni bilisummaa Oromoo dura turan lixa Oromiyaa keessa seene agarsiisaa ture. Kanarratti waraanni duukaa deemanii tarkaanfii fudhachuu sodaatanii amma kaabinootaa wajjin utuunni magaalaa Gimbii keessa deemu naannoo buufata konkolaataa magaalaa Gimbiitti rasaasa abbaa torbee rasaasa sadiin rukutamee hospitaala abbaa duulaa Gimbii galee dookteeronni hakiimonni yaaliin kun humna keenyaa ol jechuudhaan amantii gara hospitaala Finfinneetti geeffameeti jira. Maqaan qabsoosaa yeroo sanaa Jawwee jedhamaa. Namni kaabineen isaa wajjin deemu immoo dhalataa magaalaa Najjoo kan ta'e obbo Eebbaa Girmaa kan jedhamudha. Abbaan torbee rasaasisaa waraana bilisummaa Oromoo duukaa ture amma gamtuu ta'ee ijoollee waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf kan qabsaa'aa jiru sana iddootti goree jechaadha. Hayyee. Akkasuma waraanni bilisummaa Oromoo kanneen sura isaanii irratti yaadan kallattii adda addaatiinis adabee tarkaanfii babbareedaa fudhachaa jira jechuudha. Bakki isaanii itti himaatti jiru. Meeduma irratti Oromoo bal'aaf waan dhaamtu yoo qabaatte dhaammatteetu gara dhumaatti geessinaa marii keenya guyyaa irraa Oromticha Maccaa. Eeyyee amma gaan qabsoon uummanni Oromoo itti jiru kuni qabsoo bareedaadha. Kanaaf ammayyuu uummanni Oromoo qabsoo itti cichee itti hafuudhaan waraana bilisummaa Oromoo duukaa hiriiree tokkummaa isaa jalqabe kanaan akka mootummaa hidda wayyaanee taate kanatti xumura godhuun dhaamsa koo dabarfachuu barbaada. Kan amma dhageessan yaada Oromticha lixa Oromiyaa Maccaa magaalaa Gimbii irraa argannedha. Kanatti aansuudhaan ammoo sochii raayyaan ittisaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin hoogganaman honoota Maccaa garaagaraa keessatti taasisaa jiran gochaalee ammeenyaa isaan guutummaadhuma hawaasa Oromoo irratti fudhataa jiran ilaalchisuun kan Oromtichi Maccaa nuuf qoodee isiniif dhiyeessinaa. Oromtichi Maccaa hona Qondaalaas yaadasaa akka taanu kanatti aanfata. Waraana adda bilisummaa Oromoo ilaalchisee warroonni raayyaa biyyaa jedhamanii garee Dr. Abiyyiin hoogganaman barbaacha deemanii hin argan. Torban lama dura namoota lama egaa dibbireessaa isaanii jechuudha. Dachaas kan jedhamu wareegame hordoftoonni jechaa jechuudha. Kuma kana kan Impaayera Itiyoophiyaa kanarraa hoo? Isaan irraa namoonni sagalii hogguu sanaan wareegaman. Bootu galaafate jechuudha. Baay'ee dabalaan ammas yoo nu barbaadan nuti biyya sagalee kan taasisa jira jedhanii naannoo aanaa Qondaalaa keessa naannoo suuraa Oromoo irra gatanii. Hayyee. Oboon isaa biyya taa'irraa yoo barbaadan kutuba naannalanii achitti namni itti gadi wareegamanii. Kan Koloneel Abiyyirraa. Biyyee. Tole. Kan oboorraa nama tokko madaa ni gannee jechuudha achitti. Hayyee. Torbanuma kana biyya Sanbata guddaa deemaddaa jechuudha. Aanaa Qondaalaa keessa naannoo Mareebeetaa waraanni bilisummaa Oromoo oboon dhaqee achi ture. Kan Abiyyi immoo aduunfaa naannoo jedhamu jiru aanaa magala yeroo sanatti rasaasatti waammatanii jennaan. Hayyee. Namoota informaatiin yookaan immoo odeeffannoo kennaniif sana hordofanii ijoolleen oboo qabatanii tokkanii adabaniima. Tendeebiinaan agarsiisanii waliin arginu jechuudha. Hayyee. Amma yeroo ammaa waraana osoo hin taane namoonni tasaasuma jechuudha kan itti galan qabamanii nuti obuudha jedhanii hojjechisu. Haala hidhaadhaa wal fakkaatu immoo uummanni dararamaa jira. Kanneen haaromsa dhaqanii irraa qabamaniiru kanneen hedduun itti qabamaa jiru. Hayyee. Haalli nageenyaa kan isaanii kana fakkaataa jechuudha. Akkasuma Ida'anii illee namni oboorraa wareegaman jiru. Namoota lama garuu galaaffataniiru. Hayyee. Eegi immoo abbaan torbee nama tokko gara bukkee kan jedhamu. Abbaan torbee eessatti tarkaanfii fudhate maqaan isaa eenyu jedhama jette? Abduqqee. Abduqqee jedhama. Beegiitti moo Gidaamiidha? Magaalaa Beegii. Namni kun isa yeroo dheeraadhaa fi oboos basaasaa ture qarreef qeerroo Oromoos dabarsee kennaa ture abbootii qabeenyaa Oromoo saamsisaa ture jedhamuudha Abduqqeen kun. Sisamaadha. Hospitaala Riferaalii Addis Abaabaa
Egaa amma waraanni Koloneel Abiyyi kun torbee lama dura kan magaalaa Naqamteedha gara lixaatti bobba'e konkolaataa 50 ol ta'uudha kan Oromoonni magaalaa Naqamteedhaa dubbataa turanii. Warri kun immoo oboodhuma adamsuuf deeggartootuma adda bilisummaa Oromoo fi oboo barbaachaaf akka isaan deemanidha. Tarkaanfii amma tibba kana fudhatamaa jiruun ammoo kan dhaga'amaa jiru oboon baay'ee isaanii fixeeraa jedhama. Mee kanallee nuukaasii dhaamsallee yoo qabaatte akka itti balliftee uummata Oromoo fi dhaamtuun barbaada. Baay'een kanneen humna addaa dabalataan jiranii oboo tokko dhufanii yeroo ammaa handachaasuma jedhu qofaadhaan ala kan argatanii waa godhanii jiranii. Saanti kiyyaammooni osoo qaamni amma akkasittiin kana barbaachisu yoo lolate battirree lolaatti wal baasanii lafa kaangireessa qaylolan malee uummata sokoomuun uummata guddachuun isaaniif tolu maal ta'a? Uummatni kan qaabate uummatarraa kaasanii yaada sanatti isaaniin barbaadu yoo barbaachise. Amma dubbii kee kanarraa kan hubachaa jiru yoo lollis barbaachise warri ol lolan uummata keessaa gadi ba'anii ol loluudha. Uummatni maaliif miidhamaadha? Amma kan uummata keessa immoo ifatti qubatee uummata miidhaa jiru raayyaa ittisa biyyaati yookaan immoo raayyaa Koloneel Abiyyi kana. Raayyaan kun bakka oboon jiru hin beekammoo maaliif kan isaan magaalaa keessaa fi gandeen aanaa keessa ta'anii uummata gidirsan sitti fakkaatame? Isa kanarratti yaada attamii qabda achi keessa jirta waan ta'eef uummata keessa jechuu kooti. Isaanii gadi bu'anii yookaan bakka isaan oboon jiru barbaacha osoo hin taane bareeda dhaggeessanii qaamuma odeessa kennuuf nama muraasa keessatti dhibba keessaa persentii 3 qabatanii magaalaa taa'uu baadiyyaadha immoo milishaa kan jedhamu sassaabanii uummata gidirsuu jechuudha. Kaayyoon isaanii kana. Kan amma dhagaa ooltan ammoo Oromticha lixa Oromiyaa Maccaa hona Qondaalaarraa yaada isaa nuuf qoodeedha. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin murtii jallaa ministeerri barnootaa Impaayera Itiyoophiyaadhaa dhimma qabxii seensa yuunivarsiitii barattoota kutaa 12 alanaa irratti kenne ilaalchisuun kan barsiisaa Oromoo tokko yuunivarsiitii Finfinnee irraa odeeffannee fi haala waliigalaa Oromoonni lixa Oromiyaa Maccaa hona Gimbii fi naannoo sanii keessa jiran akkasumas tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo oboon loltoota koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaadhaa oboof uummata Oromoo obbaasuuf gamasitti bobba'anii jiran irratti fudhataa jiru odeeffannee isin dhageessisaa armaan baaneerra. Kan kallattiin bilbilee odeeffanne kanaan alattis konyaa Gujii ba'aaf lixaa akkasumas konyaa Booranaa giddugaleessa Oromiyaa honoota lixa tuulamaa garaagaraa keessatti loltoonni fi poolisoonni mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo adamsuun achi bobba'anii jiran gidirfama guddaa uummata Oromoo irratti kan geggeessaa jiran ta'uu odeeffannoo qabna. Haa ta'u malee sababa rakkoo neetwoorkii bilbila ammeessanii jiranii fi bakkoota kan cufattu bilbilee odeeffannoo guutuu argachuu hin dandeenye. Ta'us gara fuula duraatti akkuma milkoofneen kan isiniif dhiyeessinu ta'uu isinitti dhaammataa sagantaa keenya guyyaa irraa armarratti obbaafneerra. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa jechaa aga sagantaa keenya taanuun kan nagaa isinitti dhaammannu hana xiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aabuu baatii humaan nama borii nu tolchinna.